hayyee seenaa tokko waliin laal kabajama Araboota yeroo sanitti kan ta'ee fi hooggantoota keessaa hoogganaa tokko kan ta'e Haaris ibnu Awf guyyaa tokko hiriyaa isaatiin akkana jedheen dhufe hadhaan Araboota keessaa abbaa barbaade bira dhaqee intala tee naa kenni yoo jedheen eenyutu na dhowwatuu danda'a namni na dhowwatu hin jiru jennaan hiriyaan isaa itti seeqatee namni si dhowwatu hin jira jedheen eenyu na dhowwata ana mootii moo jedheen namni si dhowwatu hin jira eenyudha jennaan Aws Axaa'if jedheen Aws Axaa'if shamarran isaa siif hin kennuu jedheen hayyee kootu kaa waan ati jette kana waliinuu argina jedhanii junuuda isaa guuratee hiriyaa isaa kanas qabatee dhufe imala dheeraa booda mana Aws Axaa'if dhufe taa'an nama kabajamaadha yeroo gaafii kana gaafatuuf itti dhufu ufitti amanamummaa guutuudhaan konfidensiidhaan jecha ka itti dhufe ergasii dhufee gaafate maal jedheeni yaa Aws hadha waa barbaachisi bira dhufe shamarran ta'e keessaa takkatti akkanaaf kennutu barbaada jedheen Awsis akkuma hiriyaan isaa itti himetti hin kennu jedheen shamarran tiyya hin kennu jedheen ajaa'ibsiifatee bitaa itti galee maal yaadeeti ana nama kabajamaa kana dhorgata jedhee isammoo giddaajiidhaan raafuudhuun barbaanne kanaafuu hiriyaa isaatiin wal qabatanii bahan yeroo kana erga wal qabatanii bahanii karaa gahan haati manaa gaadaadha gabbaatee eenyutu dhufee jetteen abbaa manaati Aws Axaa'iftu dhufee jedheen maasha Allah nama kabajama hadha akkamiin mana keenya dhufee jetteen intala tee keessa shamarran tee keessa takka barbaada jedhaa jennaan maarree maal jetteenii jetteen hin kennu jedheen kaa maal deebisaa fi akkamitti nama kabajamaa kanaa yoon kennine eenyuudhaaf kennuuf taata jetteen xiqqoo dubartii aqlee qabdu turte kanaafuu deebisii ka barbaade haalaallatee fudhatu jetteen hayyee jedhee ergasii itti erganii yaamanii karaa deebisan dallanaatuma akkasumatti dura akkamiin na dhorgata jedha dhufan wal qabatanii hiriyaa waliin hawaasa dura waliin dhufe waliin ergasii dhufanii mana deebi'an abbaan manaa haadha manaatiin deemi intala tiyyata hangafaa bareechisii gabbaasii jedheen hayyee jettee erga bareechistee gadi baaste taa'i jedhee abbaan teessiseeti intala Aws Axaa'ifis taa'ee Haaris ilmi fuudhuu dhufellee ni taa'an jechaadha yeroo kana abbaan maal jedheen intala ufafoo teessisee yaa intala tiyya kuni Haaris ibnu Awf jedhama guyyaa hadhaa immoo isin sadan obboleeyyan tee qabatee isin sadan keessa takka fuudhuudhaaf dhufe kanaafuu maal jettaa yaada kanarratti jedheen jennaan intalti dubbatu eegalte ani abbaa kiyya xiqqoo afaan jajjabaadha lolas baay'isa namas arrabsaa jetteen ani mana kan kee jiraadhee siif jedhee nan kabaju intala abbeeraa isaa ta'e immoo zarummaadhaaf nan kabaju kanaafuu yoo inni na xalaaqe siifi anaafis salphina namuma akka kiyyaa fayyaalessa ka'anaan qixana arrabsu kaanis isa arrabsu kama akka kiyyaa barbaada nama kabajamaa kana hin danda'uu jetteen maashaallah ifaan ifa dubbattee jechaadha sobdee irra dibaatti heerumuun barbaanne hayyee hin deemte gara gaadaa deebite isii lammaffaatis yaamii jedheen abbaan ni dubbifamte ta lammaffaatis dhuftee teetti ergasii abbaan yaa intala tiyya kuni Haaris ibnu Awf jedhama guyyaa hadhaa immoo wanti dhufeef isin keessaa nama tokko laallatuu fi maal jetta yaada kanarratti jedhee isiinis deebima intala jalqabaa fakkaatu deebisteef isin ajaa'ibne shamarran akkanatti guddisan maashaallah isiinis gara gaadaa deebite ergasii ta sadaffaa dhufte ta sadaffaa dhufnaaniin maal jedhaane haaluma isaan awwalaa lamaanii himetti itti himee jechaadha yeroo kana ta sadaffaa maal jetteeni ani isaan jalqaba dhufan lamaanirra umriidhaan xiqqoodha akkasuma isaan caalammoo bareedduudha na xalaaqus rabbi barakaa isaaf hin godhin kana jechuun an hajaan qabu jecha xalaaqa kee irraa jetteen hayyee ati naaf taateerta jedheeni jennaan abbaan misirroo isaa tolchee fi
akkasuma keessummaa biyya fagoorraa dhufe kabajamaa kanaaf xiqqoo khaymaa yookaan dukkaana tokko tolchee fi misroonte tunooti khaymaan ati hanga asii deemtu itti boqattullee kinooti jedheen ergasii itti kenne. Ergasii booda dukkaana itti boqatan qaban dukkaana isiin keessa teettu kanatti dhufee ol seene. Jennaanin akkamitti ati xiqqooman saalfattu jidduu maatii kiyyaatitti akkamitti kilaasii an kophaa jirutti akkamitti seenta jetteen. Jennaan saalfatee uf duuba deebi'e.